Jireenya kee keessatti namoota amaloota shanan kana qaban irraa fagaadhu. Tokkoffaa namoota yeroo isaan barbaachiste qofa si bira dhufan yeroo ati barbaaddutti immoo sirraa fagaatan. Namoota akkasii irraa tasuma fagaadhu. Lammaffaan namoota ilaalcha kee hubachuu hin dandeenyee fi akkasuma ilaalcha kee gadaantummaadhaan ilaalan akkasumas immoo siif tuffii qaban irraa fagaadhu. Sababni isaas teessoo fi kabajaa abbaatoof jalaan deemaa jedhaa mitiiree Oromoon yeroo mammaaku. Sadaffaa namoota yeroo itti dogoggorte sin gorsinee fi akkasumas wanta ati hin qabneen si dinqisiisatan namoonni akkasii jireenya kee keessatti ba'aadhas balaadhas yoo dandeesse ofirraa fageessi yookaan kanarraa immoo ati irraa fagaadhu. Arfaffaa namoota akka hiriyaatti yeroo ittiin mariisistu yeroo siif qabanii fi akkasumas immoo maal taatee amma yeroon isaa hin geenye gadi taa'i siin jedhanii si gorsanii namoota akkasii irraa fagaadhu. Sababni isaa yeroon taa'ee sin eegunnaa yeroo keessa irratti gubuudhaan alatti isaan namoonni akkasii guddina kee irratti dhiibbaa addaa wanta siif fidaniif namoota akkasii irraa fagaadhu. Shanaffaa namoota kufaatii kee ta'anii hawwan irraa fagaadhu. Sababni isaa namoonni kufaatii kee ta'anii hawwanii yerooti gadda kee yeroo rakkina kee yeroo isaan kana dhufaniistu si wajjiniin taphatanii si wajjiniin kolfu. Sababni isaanii kan isaan kolfan irra keessaa ilkaaniin si faana kolfu malee garaan isaanii guddaa gammadee jira. Yeroo ati gammachuu keetii garuu tasuma sittin dhiyaatanii sirraa fagaatu. Sababii akka kanaatiifuu namoonni akkasii jireenya kee keessatti sin barbaachisan yoo dandeesse irraa fagaadhu yookaan kanarraa immoo ofirraa fageessi.